Hojiileen misoomaa magaalota keessatti hojjetaman kamiyyuu rakkoolee hawaasaa furuun cinatti guddina magaalaa sanaaf iddoo guddaa kan qaban yoo ta'u, kun hundi bu'aa nageenyarraa argamuudha. Bulchiinsa magaalaa Baabbileetti bu'uuraaleen misoomaa garaagaraa bara kana hojjetamaa jiranis bu'aa nageenyaa ta'uu bira darbee rakkoolee hanqina bu'uuraalee misoomaan mudataa ture kan furuudha jedhu jiraattonni magaalattii. Galaanaa ture karaa kana. Fakkeenyaaf dura karaan rakkoo ture kana caalaa qal'aa ture waliin dhiphaa ture sababa sanarraa kan ka'e makiinaanis itti fayyadamaan ture namni beekzee hedduu karaan kanuma bal'ee jirulleedha bishaanii lola'aadhaatu muraatuun rakkoo mana nama meeqaa balleessee jira jechuudha lola'aan gaafa san amma immoo fooyya'insa jijjiirama addaatii jira jechuudha sababa karaa daandii kun dalagamuuti. Daandiin cirracha koobilii bo'oon lolaa akkasuma sheedii fi giddugalli daldala kuduraa fi muduraa pirojektoota bara kana magaalaa Baabbileetti hojjetamaa jiran keessaa isaan ijoodha. Pirojektoonni kunneen fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun cinatti guddina magaalattiifis ga'een isaan qaban guddaadha. Eega karaan kun bee namni mana manatti baay'aajillee mana manatti dhuftee nama fuuti ambulaansiin akkasi rakkuma bakka rakkoo guddoo furamee jechuudha. Sababa karaa kanaatti wal qabatee magaalaan tuni guddinni isiitu eega karaan keessa boo'ee galee guddinni isii dabaleet jira. Bu'uuraalee misooma mana isaatis ta'ee mana dhuunfaa mana hojii jaarrachuudhaaf daandii mijaawaan ture. Ispaaltirra waa buufatee namni as guurrachaa ture gamanatti. Amma immoo bu'uuraalee misoomaa kun akkanaa hojjetamuudhaan warri akkaabii kanaatis mana isaa namuu fooyyeessuu haa ta'u mana jijjiirratee haala hojii seenuu haa ta'u jijjiirama addaa gaafitu jira. Pirojektoonni garaagaraa 18 bara kana magaalaa Baabbileetti hojjetamaa jiran gama biroon dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifamaniif madda carraa hojii ta'aniiru. Barnoota irraa ba'ee carraa hojiin qabu maarreettee osoo hin ta'in hara bifa himadhaatiin ijaaramtee harkamchuu dandeessaa nutis akkasumas dorgomnee ijaarsa irra ijaaramne waan ta'eef ijaarsa harkannee jirra. Eega fudhannee pirojektii kana ji'a 3 geenyee jirra. Xumura hayti xumurru immoo ji'a 4tti amma already xumurree jirra bakka parsantaa 90 ol deemnee jirra. Magaalaa Baabbileetti bara kana pirojektoonni garaagaraa 18 birrii miiliyoona 80 oliin hojjetamaa kan jiran yoo ta'u, isaan kunis rakkoolee hawaasaa duraan ture kan furan magariisummaa magaalattii fi carraa hojii dargaggootaaf uumuu irratti kan xiyyeeffatanidha jedhu hojii gaggeessaan tajaajila mana qopheessaa magaalattii obbo Anwar Najjaashi. Waliigala bajetoora miiliyoona 80 kan ta'u bu'uuraalee misoomaa gurguddoon kan gosa adda addaa hojjetamaa jira jechuudha. Hojiilee misoomaa garaagaraa bara kana magaalichatti hojjetamaa jiran irraas dargaggoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman 96 carraa hojii dhaabbii argataniiru jedhu kantiibaan magaalaa Baabbilee obbo Ahmed Najjaash Abdurrahman. Pirojektii 18 qabna. Pirojektii 18 qabnu kana himaataa keenyaan hojjenne isaan kanaaf kan inni jiru waldaa 18 fi jechuudha. Waldaan 18 kun waliigala nama 96 carraa hojii dhaabbiidha. Uumne jirra jechuudha. Carraa hojii yeroodhaa isaan kana jalatti jechuudha. Waliigala nama 1918 carraa hojii yeroodhaa uumne jira pirojektii 18 kana irratti jechuudha. Guddina ariifachiisaa irratti kan argamtu magaalaan Baabbilee yeroodhaa gara yerootti bu'uuraalee misoomaa barbaaddi kan jedhan kantiibichi ammas xiyyeeffannoon hojiilee misoomaaf kennamu guddaa ta'us kaasaniiru. Gandoota baadiyyaa irraa as daballeetu jira. Gandoota baadiyyaa irraa as daballe kanarratti daandii keessaa pirojektiin hojjechuun barbaachisaadha. Bo'oo lolaatti jira wantoota adda addaatti jira waan taateef jecha isa kan hojjechuu guddina magaalaatiif barbaachisaa waan ta'eef pirojektiin murteessaadha kan hojjechuun kaasuu.